أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن نجيا فيا قبدني المان أورمو بق جرتن مرتي نجاف خبجان جالل لي فيا كان أن الرابر كده اسم هند برا جاي سنجا أكم جرتن نجيا قبدني فيا سنجا واتو قد بچو بربادا jaalalaaf kabaja waliin gurra keessa yoonaaf ergiftanii na dhaggeeffattan hedduun isin jaaladha. Isin ittiin gammadaasi miira kiyya hedduun jajjabeessitanii jeesin abdadha. Wanti ani irratti dubbachuu barbaadu yeroo ammaa tanaa kana nuti ilmaan Oromoodha. Ilaalcha tokko qabna. Ilaalcha tokkichaan nuti qabnu ilaalcha bilisummaa irratti wal gahuu tokko bilisummaa irratti wal arguu namni martinuu karuma barbaadeen qabsaa'ee bilisummaa irratti argamu qaba. Karaa barbaadeen qabsaa'ee bilisummaa irratti argamu qaba jennu dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaan qabsaa'ee qabsoo kanaan milkaa'us Oromiyaa bilisomsuu qaba. Hatta hanga oppiidiyoon yoo oppiidiyoo keessaa namni biyya bilisomsu argame biyya Oromiyaa jaamtana bilisomsee kan Oromoota hedduu alatti baqatanii fi Oromoota biyya keessatti rakkachaa jiran kana gadadoo tanarraa gara dagaaginaatti geessuu danda'a jennee tayyaannu jechuudha. Egaa ilmaan Oromoo nuti sabni bal'aan hagana ga'u kun ummata wayyaanee haga kanaan waggaa dheeraa kana buluu jechuun hedduu caphallee fafa maali nuti heddummina keenyaan akkamitti waa taruu dadhabne, heddummina keenyaan akkamitti bu'aa dhaabbataa tokko buusuu dadhabne, heddummina keenyaan akkamitti bilisummaa biyya teenyaa gonfachuu dadhabne, heddummina keenyaan akkamitti tokkummaa keenya kana dagaagfachuu dadhabne. Mee namni hedduun dilli kun otoo wal dhagahee osoo tokko tahee osoo wal jala deemee osoo laga tokko dhugee osoo gurra tokkoon dhaggeeffate osoo afaan tokkoon dubbanne Oromiyaa Itoophiyaa irraa murachuu dhiisi addunyaa koontirool godhuu ni danda'amaa jeetii yaada. Hayyee nuti sabni guddaan wanni walii galuu dadhabneef maali? Maaliif saba xiqqaa wayyaanee kanaan biyyi keenya to'atame qabeenya keenya biyya alaatti deemee akka barbaadanitti gurguratanii akka barbaadanitti elmachaa akka barbaadanitti qalachaa nu keessatti namni Oromoodhaa immoo kuulii dalagachaa dhagaa cabsaa sanuu maallaqa hin taanetti maallaqa yoo iraata ittiin bitate waan iraata sana ittiin dhugu bitachuu hin geenyeeniin hojjechaa fi dubartiin teenya dhagaa cabsaa dargaggeessi keenya dhagaa cabsaa wahumee fi qabu irratti gadadoo gaxaantuu jiraachaa jirraa jechuudha. Mee ilaala barataan keenya ni barata hogguu barate hojiin argatu ni barata ol dhufu takkarraa kaasee hanga 10 barata kutaa 10 hogguu ga'e ganna kan dura 8tti eegala 8tti qisharraa faca'a 9 dhufa 10 seena 10tti maas ganna qama hagi tokko gaa cunfameetuma akkasumaan yuunivarsiitii hagi tokko dhaqa yuunivarsiitii waggaa 5-6 gizee barate booda ammaas ni gala hojii barbaadadhu hojii uummadhu jaama hojiin inni uummatu sun eeysaa uummata waggaa meeqa baratee waggaa meeqa laffee qabeenya hora isaanii hunda
barachuu jira jee warri itti dhangalaasee barsiisaa turan isa kana ka qabu jechuudha. Kan qabne immoo ifii miilaan lafa deemee isa kophee uffiseeti ifii qullaa deemee isa uffatatti uffisee barsiisaa ture. Inni kaan bassoo nyaachaa guddate bassoo nyaachaa barate. Inni kaan biddeena torbaan meeqa nyaachaati barumsa kanaas gahe. Biddeena guyyaa ala daabitate haga guyyaa jimmata dhufuutti xixiqqeeffachaa nyaachaati barumsa isaa kana sadarkaa saniin gahuu danda'e. Ayyee isaan kun sababa adda addaatiin barumsa irraa harca'an. Sababni isaan barumsa irraa ittiin harca'an kun maal akka ta'e naaf hin galu. Yoo barumsatti barumsa ciccimoodha. Yoo qabxiidhaan dalagan kutaa 10 irratti akkasi kufan 8 irratti akkasi kufan ogguu barumsaanii kana hangummaa silaa keessaa hafee baratee sadarkaa yuunivarsiitii irraa bahe hojii dhabummaadhaan galee ganta ta'a jechuudha. Inni kanatti hojii dhabummaadhaan galee ganta ta'a kun yookaan ni maraata yookaan hattuu ta'a waa hatee mana hidhaatti hidhama. Mana hidhaa kana qabboon hin jirtu kanaa. Kun tapha sammuu kan itti warri nu gabroonfate kun ittiin nu jiru jechuudha. Namni keenya akkana dararamu dararaan dilatu irra gahuu jechuun gabrummaa irraa kan ka'e beeka. Tokko keenya keessa immoo gabrummaatu bilisummaa kan fakkaatee jira. Nu kana keessa gabrummaan bilisummaa fakkaatee jira. Wallaahi laazim dhugaan sitti himan. Anis mataa kiyyaaf ogguun dubbadhu nama biyya bilisoomsa irraa himiti beeka. Laal dubbachuu wanni barbaachiseef akkuma wanni dubbatamu kun nama hunda bira ol ga'uuf namni dhagee akka illaana kana keessaan jira irraa baratuuf kan dubbatamu. Obboleeyyan kiyya nuti ilaa yoom namni keenya dhagaa cabsaa biyya keessa jiraata. Ilaa yoom namni keenya baratee barumsa hogguu xumure galee taa hojii uummaddu ga'amee taa. Mee ilaa yoom akkasitti haala kanaan deemuu danda'a namni keenya? Ilaa yoom gabrummaa kana jala teenya? Hayyee. Kanaaf sababa guddaa kan ta'aa jiru keessattuu yeroo ammaan tanaa dabree numa mataa keenya ta'uudhaan argee jechuudhaan akkamitti nuti mataa keenya ta'ee jechuu dandeessan. Akkitti nu mataa keenya ta'e jarri Habashaatis ta'e jarri warra Amaaraatis ta'e warri Tigree ammaan gorka qaba warri Amaaraa duratti nu dura tarkaanfatanii garuu isaan kun wayita nuti waliif gallee tokko taane jennetti dhagaa tokko nu gad darbatan. Dhagaan tokkichaan isaan nu gad darbatan kun ji'a 1 fi 2 asii Facebook gubbaadhaa kana jala fiinaa jechuudha. Akka fakkeenya hoolaan tokko hogguu saree harkee akkamitti girja dunnee akkasitti girri jechuun jirraa jechuudha nuti girri bitaa mirgatti facaane. Akkana ta'uun maali? Facebook irratti abbaan fedhaa haa balleessu. Laalii alirraa jahi hin maxxansin sheeriin godhin. Si qofaan inni Facebook fayyadamu. Oromoo qofaan inni Facebook fayyadamu. Soomaleen ni fayyadamti. Amaarin ni fayyadamti. Tigreen ni fayyadamti. Walaayitaan ni fayyadamti. Sabakka Oromoodhaan agarra kayoo waan takka harka icciitii isaa guutuu ala gabbaasee nama agarsiisu. Dargaggoota akka dargaggoota Oromoodhaan hin agarre waan harki gabbaasee ala kana afaan banee Facebook gubbaa odeessaa oolu. Maa akkana taana nuti icciitii qabachuu hin dandeenyu nuti. Nuti namaa miti. Nuti namaa nu tolche. Rabbiin nu uume akkuma isaan uume nu uume nutis. Isaan icciitii qabachuu ni danda'anii. Nuti homaa icciitii qabachuu dadhabneen isin mee tana gaafin itti dura. Mee haa walii deebifnu. Laalame. Akkana nu godhe warri gabroonfataadha kun. Amaaraas ta'u gabroonfataadha beekaa. Wayyaanis ta'u gabroonfataadha. Isaan lachuu gabroonfata ija takkaan hin laalan. Isinittiin himaa dhagee. Isaatiif bira namicha fidan. Ta'uu maduu tanaatiin isin haasaa beekaa haga. Tachi dura hedduu bash takkaa lamaa miti. Isaatiif bira namicha fidanii
mare eenyu doktor eenyu jaaniin jaarsa dhamaa tokko fidanii jaarsi san dhufeeti Oromoon Harargeedha akkana tabaalee akkana kaisaa hunumaatu tashawaadha warra salaxxane tashawaa warra salaxxane tanii fi wallaggaa wanumaa walti isaan fiduu hin jiru je የወለጋ ኦሮሞና ያ ባሌ ኦሮሞዎቹ የሚያገናኙ ነገር የለም አለ ምክንያቱም ኢሳን ማል ሰበብ ማሊቲ ቢሳን ኩን ኦሮሞን ተሂኒ ኑቲ ኦሮሞ ሶ ከራ ሶማሌ ገንዳውም ካና ከነታኔ ሀየ ኦሮሞ አንገና አርከነ ኑቲ ወሪ ፌስቡክ ባ ወሪ ደለጋ አንቀምኔ ፌስቡክ በባኔ خانة أولي قم ناجت خانة أولي قط أوف تهون قم أبان فدان فدان دبتو هانو درني نوتي ليه وانا كنت سارين ترو بربادو تنتو قم هجي منا تكيتا نوكانا نوتيس خان إساني خان نوتافي ملا دهو قم فرمادا بربادو قم هجو منا تنم نوكانا تلقاو لا نوتي زلالم أجي وان فيسبوك وبقرت لالي دبسي برا دبري فيديو فيسبوك وبقرت بني لقي فدو يو وان برباكي ساتي وان برباكي ساتانن وان سلالي غورسا رافردو إرابردو يو سننتاني وهو مقرت هندو متانا من ركوبسين وهو مقرت هندان نما امبرو جاجيسين كشونو دجامون قبو سنتي هيا أنا سنا مسألة تاني أبلو سنا مسألة تاني شيل سنا مسألة تاني هنتي كاني مسألة تاني أجرا هيا بيغا ada هنتي كانياو كسمات تين تلا هنتي كانياو وكان انتهينا إفك كبا إفلالا بلا ينقيا إفك كبا إفلالا خبجان قبضن اللي أنو سني إف قصدا نمرتم قفل جيزنا قفني غرغلون بك حفته في ملسو دجان قفني غرنغلو تا قفني غرنغلو تا بكم قفنا ثاني كتمت تعجبنو عبدي ما انا ما قلت تشيفتن ما عبدي انا ما قلت تشيفتن نما سبب فجت ما عبدي قلت تشيفتن يا لي نكنا مالي يا لي نكنا يا اكل وانا كنا يا لو تا سامني قدامكم ميديا تقوم ميديا تقوم نقنار هل كان يقول في كلين فرت وانا قرت أولتن أولي خيسن كلين سما كانوا قبتها عملي والله لا فقب وان تقاسن دلقوا نما تق خري في سبد لكنا سبد لو وقاها ما كنا قبرهم وقاها كنا قبرهم ما يلا إجتك إجوابنا كذا دبي ومتك أركض دبي nama dhufee saba tokkicha kana qoota karaan kana ajee haraqa qabee garsiise ka qubatti laatee karaan bilisummaa kana jee garsiise ka akeeka karaa bilisummaadhaa kanaa qoota nuqata karaa kana yaanaa jee garsiise abo Oromoo miti silaa habashuma keessaa namni tokko dhufee Oromoo karaa itti isin faayidoo itan kanaa ajee yaaboo qubatti laachuu qabna ميس لا هبش ما كيسا هو في كاس نونجي كاس تو قمنا يو مي تجري كيسا ما دفن والله تجري كيسا دفي أورومو كراي ذنبات قراغنا نديما بلسوما ديسمبر بددا يو نونجي يا وان نرى نونجي تلالي وان نبا ساتو جلي يا قم وان نبا من تاتو جلا دابتو قم أمو كان ما في كفيدي يا أورمو لكي ساجور دي لكي ساجور ما مكان دي فدا اسم فيد هدو اسم فيد يو إذن جورا ربسدان خاكا جورا باش يجرا ونون دي شال جيف كيس دي بي أكا تلون كاما تاتو واني تلون كاني بيتا دي بنين تغافا كابتوكو فكنا تي عراما كيس دي متوكو
gaafa saa hogguutu kan if keessa deebi'a akkasi namni nama beekaa tuttuqu hayyuu ifi namni tuqu if keessa deebisa maaliifi mana tokko jaaruu irratti qitaa waliin saamu kajaaru jiru mana tokko ta bilisoomsu yaanu oromiyaadha ta tokkummaa barbaadu jiru oromoodha yoo oromoo taate maqaa oromoo baafatte maqaa oromootiin if waamaa laal haadha oromoo keessaa gad dhufte biyya oromiyaa keessaa dhufte rabbii kee sodaadhu oromoo addaan diiguuf hin yaalin oromoon hundinuu takka garuu waan irra wal dhabe irratti waliif gala oromoon nuti nama bineensaa miti rakkoon gidduu dhufteef makeenyaaf furannaa ifii furannaa inni Saudi jiru inni biyya Arabaa jiru dubbii Ameerika taateef dubbachuun qabu laaftuma laalu qabu inni Keeniyaa jiru dubbii Ameerika taateef hin qabu inni Awurooppaa jiru dubbii Ameerika taateef hin qabu waan Oromoo jidduu ta'e jechuudha kasanirraa hafe addunyaa tanarratti dhimmi Oromoo laallatu tokko dhimmi Oromoo karaa miidhaatti oofu tokko dhimmi Oromoo gabrummaa Oromoo irratti jabeessuudhaaf deemu tokko dhimmi Oromoo unkuruudhaaf ammallee Oromoo tana qabee dhiitee isii bulchuudhaaf deemu tokko yoo dhufe ardii namni irra jiraatu tanarratti miti Antaartikaa keessattuu dhimmi akkasii yoo jiraate nuti ilmaan Oromoodhaa itti leeynee itti dhaqqabuu qabna waan san dhaqqabuu qabna dhaqqabneellee nan bifnu dhabamsiisuu qabna haquu qabna dhimma nuuf hin taane kana godhuudhaaf maaltu dursa tokkummaadha wal jala deemuudha wal dhagayuudha wal dandayuudha waliif obsuudha gidduu keenya jaalala uumuudha bara dhufaa dabraa tokkummaa faarsaa oolu maali tokkummaan bara dheengaddaa dubbanne tokko taanaa ka jenne barana nuuf hin ga'u bara dheengaddaa inni tokkoomna jennee dubbanne arra tokkoomuu hin qabnu nuti duuba arraas irra deebineetuma tokkummaa dubbanna arraas irra deebineetuma jaarmee dubbanna arraas irra deebineetuma miiriyuma tokkicha bara dabre dhaabbatame arra san diiguudhaaf deemna maalum maqmaasuu tokko jira akkana yaayyaa'u jarjaraa re'een horuudhaan lama taatu ni qala sadi taatu ni gurgura yaa akka akkas hin taane Oromoon laal Oromoon ija takka qabdi iji takkittiin isii qabdu san OMN kana firraa dhaamsinaan isin OMN firraa dhaamsinaan wayyaaniin nagayaan ta'is ummanni keenyaan nagayaan raf gabruun uummataaf na wayyu hayyee lakkisaa immoo saba keenya kana gabrummaadhaan hin feenu lakkisaa immoo dubbii wal diiggaa tanaa fi wal faffacaasuu tana wal qoqqooddaa tana lakkisaa biyya gadi hin buusinaas warri diyaaspooraa keessatti nama dhugaa dubbatu hin jibbinaa nama bakka dhugaan jirtu dhaqee dhugaan kanaa jeesinitti gadhiisu hin jibbinaa nama dhugaa arkee dhugaa tan irraa dubbatu hin jibbinaa maaliif wal dabooluutu hanga ammaan tanaa bu'aa tokko malee dilana nu tursiisee jechuudha wal dabooluu hin qabnu laal shim waan takka tokko mugarsiisanitti akkasumatti laal baalarra cabsinee bira dabruun durii irraa kaaftee hanga ammaan tanaatti gabrummaa jalaan Oromoo jirti obboleeyyan keenya isinii gala waliin dubbaa jiru kun gowwaan ta'ina gamnataa hayyuu ta'a
dubbachaan oolinaa